كارغوسيسي فودندا يو برس جرات يبر جرات كان يو برس جرات غبر كانو خاسار غبر كانو قبچيسار دياسپورا اماني ارسين اسكي جرو غبر كبو جرا خرا ufisa jira gabbara jira waan bunaati jira waan fidaati jira kanaaf ilmi yeesaa fuudhuu dadhabee kanaaf nurraa hir'atu jedheeti mormii yeroo gaggeessu warri shamarranii ammoo kottu nyaataa taphee akkas yeessa jira waan abbaan tokkotti xaaree guddise eessaa fuutee akkanaan fuutaa gabbaruu qabda ka jedhu mormii isaanii akkasuma Facebook irra geggeessaadhanii kanaaf dargaggeeyyii kanneen ammoo isinii kanarratti yaada maalii qabdan ka jedhu yaada isaanii gaafannaa. ummata sikkoo mandoo keessatti dhalannee guddanne akka ummata nama sikkoo mandoo keessatti dhalatee guddatetti argaa turre gabbara gaafa waan sayyaadannu nuu sodaa keessa galla because fuuneen jiru mana ijaaranne takalee jirtu san hin jirtu kaleessa warri keenya lafa qaba horii qaba aanan qaba dhadhaa qaba horii walii fooyeeti kan wal gabbaru lafa walii kuteeti dhadhaa walii gumaacheeti aanan walii kenneeti kan wal gabbaru sunarran jirtu jireenya amma already gara kallattii hundaan naannawa magaalaadhaan marfamnee jirra naannawa magaalaa kana keessatti akka kaleessa saniin nama gabbarree nama jiraachisne intala fuuna jechuun hin ulfaata soo gabbarri kun osoo nu laallamee nullee gara fuudhaatti hin ceenaaf din jedhuun qaba kanuma wanti jiru maanni wanta gabbara irratti wanti akkuma obboleessi kiyya jedhisan wanti lafa kaa'ame tokko illee hin jiru maaliifi wanti martuu jijjiiramaa deema waan ta'eef yeroo kana keessatti akkuma inni jedhes akkasitti akka isaan namoonni sun yaadanitti hanga qarshii hanga isaan jedhasan gabbartee fuudhuufi diqqoo namatti ulfaata amma iyyuu natti ulfaateera kanaaf dhiisee jechuudha akka gabbarri iddoo naannoo kanaatti jechuun ispeeshaalii arsiif baalee keessatti sikkoo mandoo keessatti gabbarri wanta jedhamee adda baafamee namni tokko dirqama mas fuudhuudhaaf gabbara jechuun gabbaree fuudhuudhaan miti kan jedhame hawaasni kennas kan beeku kun arsii keessatti waan lamatu jira namni wayita ka arsii keessatti gabbara dheetii miti ulfina jedhee intala kiyya akkanumaan si kenna jedhees ka'uu danda'a warrichi ilma fuudhaaranii yookaan warrichi namicha aroostichaa sun dammoo ofumaa namni kun eega ulfinnaaf naa kenne maqaan kiyya maal naan jedha ispeeshaalii arsii keessatti nama gabbara nama qabachuun ulfina jechuutu nama ajjeessa ulfina keessatti namni tokko eebaluun warri eebaluu maal kenne ulfina jedhaniiti jedhan yoodhan qanii ulfina jedhan nama san ajjeessaniiran jechuudha kanaafuu ulfina gaafa jedhe namni sun dirqama qarshii hamma kennee fiduutu jira karaa tokkoon karaa dhugummaatiin kan laale yeroo baay'ee arsii ispeeshaalii warra sikkoo gara baaletti dammoo takkanaan jiru waan ta'eef ispeeshaalii gara shari'aatti gara amantaatti deebi'a waan ta'eef gara kennaatti arsii waan maqaa balleessutu jira isun maalidha gabbara jedhu garuu gabbaraa miti fakkeenyaaf ani ispeeshaalii dhiyoo kana fuudhe ji'a lama maa mangenne ani waan gabbartee fuutere ani an kiisima waan hunda ji'a lama mangenne ani qarshiin ilfunni uumanatti hin qabanne dhugaa dubbachuuf uumanatti hin qabanne an akkanumaan uffisa 20 wayii fidee qarshii birrii 23 26 kana fidee qarshii inni fufte kana guutu na dhageeka birrii 26 fidee qarshii dammoo qarshii 50 qofa fidee isaan dammoo waan sanii oyina qopheessanii harkattu qarshii isaan na kennan qarshii 50 na kennanii meeshaa hedduu na kennanii kan miidhamaa doon dheechuu gabbara kana keessatti warra intalaatti miidhamaara garuu mucaa maa'ullaa kennaati uumaan qabu mucaa jeessaati dhaqee awwumaa hin qabu abbaa fadhas hin qabu mucaa ullaa kennaati uumaa hin qabu jennaan dhugumaan birrii tokko irraan fudhanne birrii tokko birriimsee abbaa fadha qofa uffise fidee akkasi fudhuu hin danda'a garuu kan kana gochaaru gabbara warra intalaa qofa hundaan warri mucaas maal naan jedhan maqaan kenna amanu maqaan kenna maal nuun jedhaaf finne malee nu wanti nu qabatanii jiru maqaan kun nu bira ammoo guddaa maqaan arsii biratti jechuudha arsii maqaa eeggata gurra eeggata arsiin safuu eeggata gabbara qofaa miti ulfinnatu jira siin jedhe sitti hin bira gabbara kana nama kennan dammoo gabbara nama qabatan gabbara gaariidha kuma 50 fidiyoo jedhan fakkeenyaaf namni tokko guyyaa dhaqu nama 250 dhaqe nama 250 yoo dhaqu birrii tokko isaanii kan angaruu wanta nasirratti bu'uu danda'u qarshiis guyyaa cidhaa san kenne fakkeenyaaf inni jaalkiyyaa abdiisas na bira jira yeroo fuudhu kan jima darbe kana fulbaanuma keessa fuudhee jechuudha
qarshii makuma shantama kana nu harka didanii jiru gufuma guyyaa macidhaa guyyaa namatti fudhachuuf deemu dirqamaan saalfachiifna akkasii kennin isaan dammoo nama 250 baasii baasanii dhannee meeshaa nuuf kennanii qarshii eeganaa nu kennanii miidhamaan warra intalaati kanaafuu ispeeshaalii wanti mandoon maqaa balleessu wanti arsitti maqaa balleessu arsii maqaa balleessu dhabamuu qabaata gabbarri hin jiru jechuun danda'a yoo maalidhaa fedhii isaa irratti hundaa'aa waan ta'eef jechuudha warra ispeeshaalii amma karaa tokkoon dammoo gabbara jiraachuu danda'a gabbarri ka jiraatu warroonni diasporaan Ameerikaa dhufee meeshaa sin barbaadu diasporaan meeshaa sin barbaadu waan tokko murraa dhufee kuma dhibba lama kennata fuudha mucaan tokko fiyyaa kennanis cidha dhaqeera kuma dhibba fur gabbaree fuudha. Diaspora waan danda'uuf lamallee gabbaruu danda'a jechuudha. Miti fuudhu diaspora miti asuma yuunivarsiitii barataa yuunivarsiitii ta fuudhu tintala maalidhaa carraa booda Ameerikaa deemaatiin qarshii kuma dhibba furii harkara warra harkaa argusiisee fuudhuu danda'a. Yoo gabbarris jiraate kanas yoo gabbarris jiraate gabbara kanu kaasaaru gabbara kanu qabachiisaa diasporaadha malee arsiin as keessa jiru gabbara hin qabu jecha jedha karaa kiyya. Qaban dhuma irratti asii achi deemtaa miti jiraatti wanti wasin waan taa'eef wanti nu goote jechuudha. Especially dhiirri asii wanti dhabeef gabbaraa fi miti diasporaa fuudhuu dadhabee fakkeenyaaf namni kun talaallatee dhumaleen alaa nu gaafatanii jiran yookaan alaa heerumsiifannadhanii intala asii balleessan kanaafuu nuufis wanti gadhan jira warri diasporaan kun jedhu kanaafuu wanti biyyas balleessaaru diasporaa dhabale arsii miti wanti kun hafuu qabaa diasporaan nuufis bakka kennuu qabaa dargaggeessa biyya kanaatis yaaduu qabaa warroonni isaan dammoo doolaara tokko qarshii 38 bilaak maarkeetiin sharafataa biree kanaatiin fuudhan warri asii dammoo birrii 50 birrii 1000 nyaatu kana compare gochuun qabamu kanaafu diasporaan Ameerikaa jiru dargaggeessa biyya kanaati yaaduu qaba ka Awurooppaa jiru yaaduu qaba galatuun kana jechuun diasporaa warri biyya alaa jirtan achuma wallaalladha malee garan asin dhufna asin jedhaarani beekadha gabbar aadaa arsii keessa kan jiruu fi hin jirre yoo hin jira ta'e aadaa arsii keessatti wanti tokko beekamu qaba gadaadha seera qaba gadaan bulla gadaas yoo ta'e wanti tokko beekame itti deemama gabbar aadaa arsii keessa hin jiru yoo ta'e namoonni tokko namoonni gabbar arsii keessa hin jiru iyyuu haga milinik arsii keessa seena gabbar nu dhufee hayyoon akka jedhan hin jiru akkas yoo ta'e gara akka ta'etti hayyootaatiin karaayyotaatiin gabbarri kun garam akka ta'e akka dhaabatu yoo gabbarri ta'e amma su gabbarri nuun taane arsiin gurra eeggatti ulfinna su gabbarri illee jira ta'etti arsiin ulfinnaa fi kabajaa fi wal kabajuuf wal ufleessuuf jecha yoo nama tokkorraa nama tokkotti namni nama dabalamu even fuudha qofarra osoo hin ta'in rakkoo adda addaatiin konkolaataan balaa galuun namni balaa yoo nama galu balaan sun ulfinna akka namni arsii wal ulfeessu godha wanta adda tokko nu godhu tokko jiraate wanti nu gale rakkoo nu gale deebii akka wal ulfeessinee wal kabajnee waliin jiraanne walii jiraanne damu jireenya gaarii nama waliin jiraannuu fi maatii taa'ee nama waliin jiraannu akka aadaa keenyaatti akka arsii wanta adda isa godhu tokko kana. Isa ta'uudhaaf jala muramee wantoonni hayyoon himuu qaba wanti jedhee yaadu gabbarree waan jedhate hin jira akka ta'u qaban jireenya amma yeroo duraa amma fakkeenyaaf yeroo abbaa haati yeroo wal fudhate yoo ta'e akkuma asiirri keessa sana warii jira maal jedhanii warii kennanii waan akkasiiti jira amma dammoo tokko warii illee hin jiru jireenyi illee qaala'ee gabbarri nurraa dhaabatu jechuudha amma akkuma asiirri keessa sana nu gabbara sun gabbariin fuuna jechuu sun ta'in gabbara intala su gabbara malee heerum jechuu sun ta'in wanti fuudha dargaggeessa orgee gabbara maqaa gabbaraatiin wanti deemamu tokko jiraate diasporaadha sababni isaas diasporaan fakkeenyaaf ijoollee shamarranii tokko yoo argitu warris abbaanis nama biraa yoo dhaqee kadhatee gabbaraatiin akka dubeetta yookiin carraan dhalaa dhufuu danda'a diasporaa wayii dhufuu danda'a yoo diasporaan dhufe diasporaa sanii gurguraa intalli kiyya alaa naa deemtu jireenya gaarii yoo gurgures santu na fayyada kan jedhu qabatee ta'a namnis shamarranis akkasuma diasporaa wayii carraa wargadheettee seetti. Dargaggeessa amma wanti si ajaa'ibu tokko namni bakka kan wallaalee afaara yeroo booda bakka wal sodaatee afaara na fakkaata. Isinis diasporaa eeggatti innis kama rizqii maaliif waan diasporaa waan dhufuuf yoo diasporaan dhufe jettee akkasteetti. Kanaaf wanti gabbara sun ta'in gabbarra ol ka'e sun ta'in akkuma si qabu amma fakkeenyaaf waan barbaadotti akkuma si kaatu gabbara gabbartoo jette tokko gabbara ati kennite sanii fi wanta ati intala keetii gootu arsiin si laala. Maal godhee jedhan maqaa eeggata namni sun dammoo maqaa eeggatuuf jecha akkuma minna si kaase mallaqa inni kennisanii fi wanti inni kennisan irra dabarsee kennu barbaada maaliif jennaan mallaqa miti arsiin kan laallatu maqaa laallata maqaa baduu waan hin barbaadneef waan kennisan irra dabarsee baasa manaa gadi qaniisan hin miidhamaanuu isa namni hundi akkasitti yaadne malee yoo yaadne nama gurbicha fuudhu yaala abbaa intala kennuuf gurguratutu irra miidhama. Kanaaf su gabbara dhabamee gabbara ol ka'ee sun ta'een akkuma masin jedhan diasporaa eeggachuu fi carraa wayii dhufinnaa diasporaadha bakka yoo gabbara dhaabuu irra yoo dhammaatti diasporaadha jechuun akka hul danda'an cimattaa fuudhanii akkuma ta'etti amma diasporaan Ameerikaan asitti illee fuudhanii asitti illee dhufanii fuudhaaranii kan akka dargaggeessi baay'ee komiidha kun garuu.
jechuun amma hin jiran ijoollee namni jireenya waliin jiraate dura wal hawwatanan amma hawwatullee hafeera kanuma namni wal jaalatee way sadarkaa barnootaa irra osoo jiranii jaalalaa walii osoo jiraatan fa'a diyaaspooraan dhufe taanaan jaalalli sunillee achitti hafee wantoota achitti hafee diyaaspooraaf doolaaraan gargara dhitan. Shaakkisoo. Godina Gujii Bahaa aanaa Oddoo Shaakkisooti. Hayya galatooma akka naannoo Gujiititti gabbariin jira. Yookiin mucaan tokko intala takka fuudhuuf maal godhuu qaba? Wanni inni kennu jira yookiin warri fuudhu warri intala heerumsis wanni kennu jira. Mee waan kana irratti mucaan wanti kennu jira. Raada gaafatan gaafa mucaan tokko intala tokko kadhatee gaafatee fuudhee raada gaafatanii raada sallee yoon qabaanne ta'e waraana agaraa mukaan falaxan jiru isa gaafatan maafi gaafa agaraa fi waraana qabaatee hojjatee bulchuu danda'a waan ta'eef isuma gaafatanii kennaniif. Waaw namatti tola. Hayyamtee jiraatte haala aadaatti waan gaafatamu jira. Guyyaa sadi kan caalle guyyaa tokko fuudhee lammaffaa amalaajii gara maatii intalaatti ergateem duuba guyyaa sadaessoo himoo seenaan jedhaniini himoo sanii ganama ta'uu danda'a galgala ta'uu danda'a saatii gumaa aduun seeniin jedhan odoo osoo lattiin yookiin ganama fuullee irratti dhufanii seenanii gaafa kana maatii mucaa maatii abbaa mucaa qabatee jaala yookiin kan intala waliin fuudhe san qabatee haaluma aadaatiin guca isaanii guutatanii hin dhufanii gaafa dhufan kana haala ittiin heerumtee haala inni ittiin intala san fuudhe kan gaafatamu jira. Abbaan mucaa abbaa mucaa yaame intala mucaa keetii akkam fuusfattee waan jedhamuun jira yookiin buttaa ta'uu dandeetti yookiin jaalattee gula ba'uu dandeetti yookiin dirqamaan buttaanni jedhamu sun dirqama ta'uu dandeetti yookiin jaalattee ka heerumte ta'e gaafateen duuba akkana gaafa jaalattee heerumtu kanaayyuu gucaadhaa waan guutattee heerumu jirti mijuu qaddeedhanii siiqqoo qaddeedhanii kadhee qaddeedhanii gaafatan hin qaddennaan gaafa siiqqoof kadhee hin qanne intalti harka duwwaa heerumte Gujii biratti akka butta jedhamu santi laallama gaafa kana eegi buttaa ta'e akka aadaatti loon torbanaa fi deedhuu ni danda'a abbaan intala birrii 7,000 birrii haga ta'e birrii maqaan birriin jedhamu gabbaralleen jedhamu garuu birrii hagasii fide jedhuun danda'a gaafa kan aadumaaf jedha buttaa waan ta'eef gaafata malee aadaa keessatti hin jiru birriillee hin fudhatamu gabbaroonni jedhamu hin jiru akka aadaatti yoo buttaa ta'e illee jaalattee heerumtellee ta'e eegii man hin duubatti akkaataa aadaatti raaduma tokko yookiin lama fudhata malee wanni gabbaranaan kadhibiin hin jiru nu biratti.